Tolegaa hordoftoota fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha gaan akkuma beekamu yeroo darbee accounting for partnership kan jedhu chapter 4 jechuudha waliin eegallee turre isaanis paartii darban keessatti jechuun paartii 1 paartii 2 keessatti partnership duukaa kan wal qabatan waliin ilaalaa turre especially paartii 2 ni yaadattu yoo ta'e division of net income or loss maal akka fakkaatu akkasuma dissolution keessaa immoo admission of new partner maal akka fakkaatu journal entry akkamii akka barbaachisu waliin ilaalaa turre jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti immoo dissolution keessaa kan darbe withdrawal of a partner kan jedhuu fi liquidation kan jedhu toopikii akkasii waliin ilaalla jechuudha. Gamanumaan kan sinduukaa jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaruu Yuunivarsiitii Finfinnee irraati jechuudha. Maatii chaanelii keenyaa kan hin taate subscribe bakka jedhu tokkoon maatii chaanelii keenyaa taanu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa paartii darberraa withdrawal of a partner kan jedhu waliin ilaalla. Toopikii jalqabaa irratti jechuudha. Kan itti aanu immoo liquidation of partnership kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf egaa amma maal jenneerra yeroo darbe dissolution jechuudha. Dissolution liquidation irraa adda jenneerra. Innis dissolution jechuun structure isaa jijjiirama malee partnershipin sun guutummaatti dhaabata miti jennee dubbanneerra. Jechuun agreementii sanatu jijjiirama malee guutummaatti hojiin dhaabu partnershipin sun jenneerra. Innis karaa meeqa ta'uu danda'a kan jedhuuf withdrawal of old partner jenneerra. Partnerii sana keessaa tokko yeroo dhiisee ba'u jechuudha. Kabiraa immoo maalidha? New partneriin dhaqee yeroo itti dabalamu jenneerra. Inni sadaffaan diizii yookiin bankruptcy ta'uu danda'a jenneerra. Kanaaf egaa withdraw of a partner kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Withdrawal of a new partner kan jedhu the old partner leaves the partnership by withdrawing assets from the partnership to liquidate his capital interest jedha. Kana jechuuni withdrawaliin akkuma dura isinitti hime old partneriin partnership tokko keessa jiru yeroo dhiisee ba'u jechuudha. Yeroo partnership sana dhiisee ba'u aseetii achi keessaa qabu sheerii achi keessaa qabu fudhatee yeroo bahu jechuudha. Yeroo sana capital achi keessaa qabu maal ta'a? Dura krediitii kan ture amma deebitiitti deebi'eeti zeerootti galaa jechuudha. Capital achi keessaa qabu. Maaliif inni maal godhaa? Kaashii fudhatee ba'a. Capital isaa immoo deebi'eeti krediit ta'e yookiin zeerootti deebi'aa jechuudha. Kanaaf as keessatti kan ilaallu illustrationidhaan keesii garaagaraa jiran waliin ilaallaa jechuudha. Mee illustrationii kanaan ilaalaa haa deemnu. A, B and C are a partners with jedha. Partneroota A, B, C akkasuma partnership business jedhamu hundeessaniiru jechuudha. A, B, C jechuudha partnership akkasii hundeessanii isaa booddee profit or loss sharing ratio isaanii kan A meeqa percentii 20 kan B percentii 60 akkasuma kan C percentii 20 respectively jedha. Yookiin wal duraa duubaan isa jennu capital balance isaanii kan meeqa jedha doolaara 1,135 jedha B'n 70 jedha akkasuma C'n 55 jedha respectively. Isaa booddee maaltu ta'e C'n maal godhe C withdraw a dollar of 55,000 in cash from the partnership to liquidate his capital interest in the partnership jedha. Maal godhe C'n partnership ABC kana keessaa jechuudha kaashii 55,000 fudhatee partnership sana gadhiisee ba'ee jedha. Kapitaaliin isaa meeqadha? 55,000. Kaashiin inni fudhate 55,000. Yeroo kana joornaal entrii akkamii nu barbaachisa kan jedhu waliin haa ilaallu yeroo dhiisee ba'u. Kanaaf gaamma joornaal entrii isaa yeroo qopheessinu maal goona? C kapitaaliin jechuudha. Kapitaal achi keessaa meeqa qaba jenneerra? 55,000 qaba jenneerra. Dura krediitii kan ture amma maal ta'a? Deebiitii ta'a jechuudha. Zeerootti galchuuf. Kapitaaliin normaal baalaansiin isaa krediitiidhaan beektu yeroo deebiitii ta'u hir'achuu isaa nutti mul'isa. Kanaaf 55,000 gaafa deebiit goonu zeerootti galchineerra jechuudha. Achi keessaa homaallee hin qabu partnership keessaa kan jedhu nutti agarsiisa. Kaashii immoo krediit goonaa jechuudha. Partnership sana keessa kaashii fudhatee
waan ta'eef 55,000 credit goonaa jechuudha. Keesiin kuni maalidha? Kaashiin inni fudhatee bahee fi kaapitaala inni achi keessaa qabu wal qixadha jechuudha. Yeroo akkasii joornaal intirii akka kanaa nu barbaachisa. Garuu immoo keesii biraa fudhannee ilaallu illustration kana irratti jechuudha. ABC warri jedhamamti kuni paartineroonni kuni partnership ABC qabu waa jennu kuma dura profit or loss sharing ratio isaanii A akkuma dura percentii 20 B percentii 60 fi C percentii 20 respectively yookiin wal duraa duubaan jechuudha. Capital balance isaanii kanuma duraati A 135 jechuudha doolaara B 70 C 55 respectively yookiin wal duraa duubaan jechuudha. Isaa booddee maal godhe C withdraw by withdrawing $65,000 in cash from the partnership to liquidate his capital interest in the partnership jedha. Maal godhe jedha siin immoo kaashii 65,000 withdraw gochuun capital interest isaa liquidate godhe jechuudha. Jechuun zeerootti galchee bahee jechuudha. Achi keessaa fudhatee bahee capital isaa zeerootti galaa jechuudha. Kaashii meeqa fudhatee bahee 65,000 jechuudha. As keessatti immoo amma kaashiin inni fudhatee bahee maal caalaa jira? Capital interest isaa sana caalaa jira. Kana jechuun 65,000 fudhatee bahee doolaara 65,000 jechuudha. Garuu capital isaa meeqa qofaadha? 55,000 jechuudha. Kun akkanumatti maal nutti agarsiisa? Goodwill wayii akka jiru nutti agarsiisa jechuudha. Achi keessa siin goodwill wayii akka qabu nutti agarsiisa jechuudha. Yeroo kaashiin inni fudhatee bahu capital interest isaa gaafa caalu jechuudha. Akkanumatti beekuu dandeenya. Garuu asitti nuu kennameera B and C agreed that the partnership had goodwill of 50,000 jedha. $50,000 jedha. Goodwill akkasii qabaa jechuudha. Goodwill immoo maal akka ta'e isinitti meerti saana seedanneera goodwill chapter 2 keessatti jechuudha. Goodwill gaafa jennu maqaa gaarii ta'uu danda'a. Akkasuma reputation ta'uu danda'a. Special skill ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee major gochuun nama rakkisa goodwill. Kanaaf goodwill 50,000tu jira jennee dubbanneerra jechuudha. Kanaafidha kan inni kaashii 65,000 fudhatee bahe jechuudha. Capital isaa 55,000 ta'e garaagarummaa hammamii qaba jechuudha. Doolaara 10,000tu gidduu jira jechuudha. Capital isaa fi kaashiin inni fudhatee bahe gidduu. Kanaaf yeroo kana joornaal intirii akkamitti qopheessinaadha. Goodwill 50,000 waan qabuu fi yaadachuu qabdu amma 55,000 fudhateera. Goodwill 50,000 waan qabuuf partnershipiin sun goodwill 50,000 sana keessaa paartii hammam qaba jechuudha? Percentii 20 jechuudha. Profit or loss sharing ratio isaanii keessatti kan C percentii 20 waan taateef jechuudha. Goodwill sana keessaa percentii meeqa qaba jechuudha? Percentii 20. Sana jechuun 10,000 jechuudha. Kanaaf C'n waliigala hamma kana taatiif jechuudha. Garuu joornaal intirii yeroo qopheessinu asirratti na hubadhaa. Joornaal intirii yeroo qopheessinu capital interestiin isaa 55,000 credit debit dhiifama. Kaashiin immoo 65,000 credit. Garuu A fi B irraa cituu qabdi. Isheen 10,000 kuni jechuudha. Isheen 10,000 tirfiin kuni A fi B irraa capital isaanii irraa cittee hir'achuu qabdi jechuudha. Kan A irraas kan B irraas jechuudha. Yeroo hir'isnu immoo akka profit or loss sharing ratio isaaniitti irraa hir'isnaa jechuudha. Yeroo kana hojjennu immoo amma C'n keessaa baheera waan ta'eef ratioon duraa amma maalitti jijjiirama jechuudha. Percentii 20 kan ture percentii 20 irra 80 ta'a kan A jechuudha. Kan B immoo percentii 60 irra 80 ta'a jechuudha. Percentii 60 irra 80 percentii 80 ta'a jechuudha. Maaliif C'n percentii 20 qaba isheen keessaa baati yeroo kana maaliif akkana gochaa jiru isinitti himuufi capital A fi capital B irraa hammamtu akka hir'achuu qabu akkamitti akka share ta'uu qabdu jechuudha. Isheen 10,000 tirfii C'n fudhatee bahe sun capital A fi B irraa akkamitti akka cituu qabdu. Kanaaf amma
Kan irraa yeroo kunnu persentii 20 irra 80 jenna. Profit or loss sharing ratio isaanii kan persentii 20 waan ta'eef jechuudha. Irra 80 jenna baay'isu jenna 10,000 baay'isnaa jechuudha. Garaagarummaa 10,000tu jira waan ta'eef kaapitaala irraa gaafa 10,000 baay'istan 2,500 siniif ta'a. Kan irraa 2,500tu citaa jechuudha. Isaa booddee kan biirraa immoo biin profit or loss sharing ratio sana keessa hammamidha? Persentii 60dha kan bii. Persentii 60 waan ta'eef 80% irraa baay'isuu 10,000 jenna. Kanaaf meeqa turraa cita jechuudha? Kana yeroo liin baay'istanii 7,500 jechuudha. 10,000 kun bifa kanaan sheer taati jechuudha. Sheer taatee kaapitaala A fi kaapitaala B irraa hir'atti jechuudha. Bifa kanaan. Persentii 80tti maaliif galchine yoo jettan ishee kana siin keessaa baheera waan ta'eef persentii 100 ture amma 80tti galeera. Persentii 20 kan sii keessaa yeroo baatu jechuudha. Kanaaf yeroo joornaal intiriin qophooftu kaapitaalli sii meeqaan deebiit ta'a? 55 deebiitii ta'a. Kan hir'atte jechuun ishee tirfii 10,000 inni fudhatee bahe sana jechuudha. Kan meeqaan citti 2,500 irraa hir'atte jechuudha. Kan bii immoo bifa amma irraa hir'isneen meeqaan deebiit taati jechuudha. 7,500 isaa booddee kunneen amma baalaansinuu ta'aniiru jechuudha. Gamni deebiitiif gamni kirediitii 65 ta'a. Gama deebiitiif gama kirediitii yeroo laaltane asii kaashiin 65 kirediit waan ta'uuf jechuudha. Inni kabiraan akkuma isinitti hime liquidation of partnership kan jedhudha. Liquidation of partnership. Egaa paartii amma darbe keessatti jechuudha withdrawalii fi paartii lammaffaa kan ilaalaa turre dissolutionidha. Inni kun immoo maalidha? Liquidationidha. Liquidation jechuun immoo guutummaatti maalidha? Yeroo partnershipiin sun maalidha? Hojii dhaabu jechuudha. Sababa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Kan inni hojii dhaabu hojii dhiisee ba'a jechuudha. Biizinesiin sun guutummaatti dhaabbate jechuudha. Liquidate ta'e jechuun. Liquidationii jechuun kana fakkaata. So liquidationii kana keessatti immoo basic activity undertaken ta'an ni jiru. Isaanis basic activity to be undertaken at time of liquidation is jedhe one sale of partnership asset, payment of partnership liability, distribution of any remaining asset to partners. Akkasuma accounting treatment isaa ilaallaa jechuudha. Amma activity nuyi gochuu qabnu jechuudha yeroo liquidationiin ta'u yookiin yeroo hojii dhaabu non-cash assetii warra ta'an ni gurgura. Gurgureetu gara kaashiitti deebisa. Isaa booddee liabilitiin yoo irra jiraate liabilitii sana kaffala. Activitiin achi keessa jiru jechuudha. Isaa booddee assetii sana gurguree liabilitii sana kaffalee isaa booddee assetiin irraa hafu yoo jiraate jechuudha. Liabilitii sana kaffalee maal godhaa? Share godhaa jechuudha. Godhatu jechuudha. Paartineroonni sun jechuudha. ABC yoo jenne fakkeenyaaf qooddataniiti walirraa gargar galuu jechuudha. Assetii remaining ta'e yookiin irraa hafee share godhataniiti jechuudha. Jalqaba maal godhu jenne partnership assetii sana gurguruu jenne yoo kaashii miti ta'e jechuudha. Kaashii irraan ala warra ta'anii PPE yoo jiraate immoo isaan fa'i gurguru. Isaa booddee maalidha? Liability ofirra jiran isaan irra jiru kaffalu. Isaa booddee haftee sana qooddatanii adda ba'u jenne. Erga kana jennee accounting treatmentiin isaa maal fakkaata kan jedhudha kaayyoon keenya kan nu ilaallu. Accounting treatmentiin isaa realization of asset jedha. Any gain or loss is realized from sale of partnership asset are allocated to the partner using profit or loss sharing ratio jedha. Kana jechuun amma cash maalidha? Non-cash assetii warra ta'an gurgurreetu gara kaashiitti deebisnaa jenneerra. Gara kaashiitti deebisna. Isaa booddee yeroo non-caashii sana gurgurru jechuudha. Hammanni worzi godhuu danda'u olitti gurguruu dandeenya, isaa gaditti gurguruu dandeenya. Kana jechuun geeniin jiraachuu danda'a, loosiin jiraachuu danda'a jechuudha. Amma
aseetii 10,000 jennee qabannee jirra nuyi historical cost yookiin of harkaa jechuudha. Garuu maalitti meeqatti gurguruu dandeenya? 12,000tti gurguruu dandeenya. Yookiis 8,000ttis deebisnee gurguruu dandeenya jechuudha. Yeroo kana loosiin akkasuma geeyiniin ni jiraata jechuudha. Inni kuni loosiif geeyiniin kuni profit or loss sharing ratio isaanii irratti hundoofneeti maal goona jechuudha? Sheerii goonaafi jechuudha. Geeyiniis yoo ta'e loosiis yoo ta'e jechuudha. Isaa booddee maalidha? Distributionii jechuudha. Distribution jechuun akkamitti orderii kamiinidha kan liquidationiin kun raawwatu kan jedhudha. Distribution of realization proceed jedhe claims against the asset of the partner are satisfied in the following order jedha. Claimii kana jechuun first irratti maalidha? Creditors amount owed to partnership creditor are paid first jedha. Jalqaba maalidha? Liability isaan irra jiru kaffaluu qabu partneroonni sun jechuudha. Yeroo liquidate godhanii yeroo hojii dhaabanii gadhiisanii ba'an jechuudha. Dura liqaatu kaffalamuu qaba. Erga liqaan kaffalame maalidha? Partneroota sanaaf kanafutu share ta'a jechuudha. Capital isaanii share godhameefiti walirraa adda ba'u jechuudha. As keessatti gaa maalidha? Capital deficiency jiraachuu danda'a, jiraachuu dhiisuu danda'a. Capital deficiency jechuun yeroo kapitaalli nama tokko achi partneroota sana keessaa debit baalaansii qabaatu yookiis yeroo negatiiva ta'u ni jiraata, yerootti pozitiiva ta'us jira. Amma yeroo baay'ee yeroo loosiin jiraatu kapitaalli partnerii tokko carraan inni debiitii ta'u yookiis immoo negatiiva keessa galu ni jira jechuudha. Isaan keesii akkasiiti kan nu ilaallu. Yeroo kana akkam goona accounting treatmentiin isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Example keessanii galaa deema. Capital deficiency jechuun gabaamatti a debit balance in partners capital account represent claim of partnership against that partner jedha. In such instance jedha option R one cash distribution jedha. Partner with debit balance in capital account contribute cash to the partnership to make up his capital deficiency. Amma capital isa debit balance yookiin negative keessa galee yoo ta'e jechuudha. Partneriin sun kaashii contribute gochuu danda'a jechuun capital isa yeroo negative keessa galu jechuudha. Claimii nama biraatu irra jira jechuudha. Nama biraatu claimii isarraa qaba. Nama biraaf kan kaffaluu qabu jechuudha. Tu irra jira jechuudha. Yeroo kana yoo danda'e kan kaffalu ta'e kaashii kaffalaafi jechuudha. Partneriin debit baalaansii qabu jechuudha capital account isaarraa. Yoo qabaate kaashii kaffalaafi jechuudha. Yoo hin qabaanne no contribution. Debit balance in capital deficiency of the insolvent partner are allocated to the other partners in relative profit or loss sharing ratio jedha. Yoo namni debit baalaansii qabu jechuudha. Partneriin debit baalaansii qabu suni kaashii kaffalee cover gochuu yoo hin dandeenye immoo capital deficiency suni partneroota warra kabiraa sanaaf bifa profit or loss sharing ratio isaaniitiin isaanitti allocate goona yookiin assign goona jechuudha. Yoo kaffaluu hin dandeenye partneriin capital deficiency yookiin debit balance capital account isaarraa qabu sun jechuudha. Egaa illustrationiidhaan haa ilaallume. Illustrationiidhaan haa ilaallu. Keesiin jalqabaa kun yeroo geeyiniin jiraatudha. Keesiin ittaan immoo yeroo loosiin jiraatudha. Yeroo geeyiniin jiraatu haa ilaallume. A, B and C are partners jenna. Partneroota ABC kan jedhaman jechuun ABC partnership kan ta'e business akkasii qabu jechuudha. Profit or loss sharing ratio isaanii A'n percentage 20, B'n percentage 60 akkasumas C'n percentage 20 respectively yookiin wal duraa duubaan jechuudha. The partnership balance sheet consisted of balance sheetiin partnership isaanii sun maalidha? Kaashii hammamidha agarsiisaa jira. 20,000. Nan cash asset warra ta'an immoo 70,000 agarsiisaa jira. Balance sheetiin isaanii jechuudha. Liabilitiin akkasuma meeqa? 40,000 jechaa jira siiti.
Isaa booddee capital balansiin isaanii kan A 140,040, kan B 60,000 fi kan C 50,000 jechuudha. Then maal jedha? The partnership was liquidated by selling non-cash asset for $310,000 jedha. The partner have sufficient cash to make up any capital deficiency jedha. Maal jedha? Capital balance kan C 140 kan A jechuudha, kan B 60,000 kan C 50,000 jenna. Isaa booddee non-cash assetiin meeqatti gurgurame jedha. Yeroo liquidate godhani gaama hojii dhiisanii hin dhaabanii jechuudha. Non-cash assetii yeroo hojii dhaaban meeqatti gurgurani? 300,000 fi 10,000tti gurgurani. Meeqa ammoo non-cash assetii balance sheet isaanii irra kan jiru garuu non-cash assetii 200,000 fi 70,000 gara kaashiitti yeroo deebi'u 300,000 fi 10,000tti gurgurame jechuudha. Ilaala ammanni irra tirfii gurgurame jechuudha. 300,000 fi 10,000 garaagarummaan 200,000 fi 70,000 gidduu garaagarummaa kana gidduu jiru meeqadha? Almost 40,000 jechuudha. 40,000tu garaagarummaa akkasiitu jira jechuudha. So akkamitti liquidation kanaaf accounting isaa akkamitti akka hojjennu haa ilaallu. Jalqaba maal jenne? Partnership sale of partnership asset jenne. Gurgureera sela ammasitti 300,000 fi 10,000tti gurgureera. Jalqaba ishee kana kaawwannaa jechuudha. Lashee jalqaba kana bifa kanaan equally jettee bakka kana teesse gaariidha. Maaliif? Asset is equal to liability plus own equity kan jennu equation isaan satisfy gochuuf. Jalqaba kaashii meeqa qabna jenne? 20,000 jenne. Non-cash assetiin 200,000 fi 70,000 jenne. Isaa booddee liability 40,000, capitalii kan A 140,040, kan C 60,000, kan D 50,000 jenneerra. So stepin inni jalqaba sale of non-cash assetii jenneerra. Non-cash assetiin gurgurameeti gara maalitti deebi'a? Gara kaashiitti deebi'a jechuudha. Ilaama akka asirraa argitanii meeqatti gurgurame jenneerra? 270 kan ta'e balance sheet irra kan agarsiisu 300,000 fi 10,000tti gurgurame jenneerra. So non-cash assetiin sun hin hir'atti gaama gurguramteetti waan ta'eef non-cash assetiin sun 200,000 fi 70,000 hir'atteeti meeqatti galti jechuudha? Zeerootti deebiti jechuudha. Kunoo akkuma asirraa cuftuu keessa yoo gale hir'achuusaa beeka. Isaa booddee kaashiin immoo non-cash assetiin sun gurgurameera waan ta'eef hin dabalaa jechuudha. 300,000 fi 10,000. Kanaan dabalaa amma gaa kaashiin ila kunoo akkasitti argitanii 300,000 fi 30,000tti guddateera jechuudha. Egaa amma maalidhaa? Geenii hammamtu jira jechuudha? 40,000tu jira jechuudha. Maaliif 300,000 fi 10,000tti gurgurame? Hammam warzi kan godhu 200,000 fi 70,000 qofaa warzi kan godhu jechuudha. Kanaaf garaagarummaan kana gidduu jiru 40,000 jechuudha. 40,000 kun egaa akkamitti sadansaanii fi share ta'a jechuudha. Yookiis akkamitti qoodamaa fi jechuudha. Profit or loss sharing ratio isaanii irratti hundoofneeti. Kan nuyi sadansaanii allocate goonu jechuudha. Kan A meeqa jenne irraa akkasirraa argitan persentii 20, kan B persentii 60 fi kan C persentii 20 jenne irra wal duraa duubaanii 40,000 sanagaa garaagarummaa ishee kana lamaan gidduu jirtu jechuudha. 40,000 sadansaaniitti yeroo qoonnu geeniin A'tti allocate ta'u 8,000, kan B'tti allocate ta'u 24,000 fi C'f allocate kan ta'u 8,000 jechuudha. Kanaaf kaapitaalli isaanii meeqaan dabala jechuudha. Eeni 8,000 gaafa dabalu amma kaapitaalli A meeqa ta'a? 148. Kan B 24,000 gaafa dabalu 60,000 fi 24,000 184 ta'a. C'n 8,000 gaafa dabalu 50,000 kan ture 58tti guddataa jechuudha kaapitaalli isaanii. Isaa booddee kileemiidha gaamma jalqaba erga non-cash assetii kana kaashiitti deebisnee geenii kana sheer goonee fi kaane maal gochuudha?
liability nurra jiru kaffaluudha. Claimii nurra jiru jechuudha. Liability tu dura kaffalama. Creditiif dura kaffalama. Isaa booddee credit liability sun immoo kaashiidhaan kaffalamuu qabdi. Kaashiidhaan kaffalamuu qabdi. Kanaaf gaamma kaashii sana keessa 300 30 kan ture kaashiin meeqaan hir'ata jechuudha 40 hir'achuu qaba jechuudha amma 40 hir'ate liabilityiinis 40 hir'achuu qaba zeerootti galchuu qabna jechuudha kana ofirraa kaffallee zeerootti galchuu qabna liability nurra jiru jechuudha gaafa liability ofirraa kaffalu kaashiin isaa meeqatti gala amma 330 irraa 40 yeroo hir'istani 260tti gala jechuudha asumarraa akka argitanitti capital isaaniin jijjiiramu maaliif affecting godhu waan ta'eefas darbe payment of liability kanaaf amma erga kanatti kaffalee capital balance isaanii ammallee meeqa jechuudha kan A 148 kan B 84 kan C 58 jechuudha amma gaa isaa booddee capital kun immoo zeerootti galuu qaba liquidate ta'a waan ta'eef biizinesiin sun hojii dhaaba waan ta'eef zeerootti galuu qaba yeroo gaafa zeerootti galu maal ta'a isheen kun zeerootti galtee jechuudha bifa kanaan cuftuu keessa galtee jechuun hir'atteetti jechuudha dhumarratti 0 ta'uu qaba asirra 0 ta'uu qaba dhaabbate hojii dhaabeera jechuuf hin hir'atti jechuudha ishee kana joornaal entrii isheedhaan sinin agarsiisa joornaal entrii turre sin hubachiisa waan ta'eef kaashiin 290 capital ACH sadan isaanii gaafa walitti daatan 290 ta'u kanaaf isaan maal ta'u 0tti galuu qabu jechuudha dhumarratti iddoo kana 00 jedhaa fudha joornaal entiriidhaan sinin hubachiisa joornaal entiriin jalqaba kan qopheessinu kaashiin meeqa kaashiin meeqa ta'a walii galaa 300 fi 10,000 jechuudha maaliif isa gurgurame sana jechuudha 300 fi 10,000 itti gurgurameera waan ta'eef nan kaasha seetiin suni isaa booddee gain realizationidha kan galmeessinu 40 qabna jechuudha joornaal entiriin jalqabaa maal jenneerra nan kaasha seetii sana kaashiitti gaafa jijjiirru kaashiin 300 fi 10,000 deebii ta'a sanaan gurgurree waan ta'eef jechuudha kaashiitti sanarraa geenii hamma marganne geenii meeqaan credit taati 40 credit taati nan kaasha seetiin suni meeqaan credit taati 270 credit taati jechuudha baaraansi shiittirra 270 jira waan ta'eef garaagarummaan isaan gidduu jirtu hamma inni ittiin gurguramee fi baaraansi shiittirra kan jiru garaagarummaa isheen gidduu jirtu maal taati akka geeniitti galmoofti jechuudha kanaaf kun lamaan kanaan credit ta'u jechuudha joornaal entiriin jalqabaa isa kana yoo ta'e isaa booddee maalidha gain divisionidha gain divisionii yeroo share goone jechuudha percentii isaaniin meeqa gaa jenne 8% waan ta'eef B 24 jenneerra C 8 jenneerra isaan kana yeroo joornaal entrii qopheessinu gain or loss realization jenneet 40 debit goona A capitalii meeqaan credit goona 8 B capitalii 24 C capitalii 8 credit goona jechuudha bifa kanaan geeyiniitu divide ta'a joornaal entrii isa kanaa qopheessina joornaal entrii inni taanu payment of liability dha liability hammam turre jira jenne 40 turre jira jenne yeroo sana ofirraa kaffalu liability not payable meeqaan debit ta'a hir'ate jechuuf debit ta'uu qaba liability kanaaf meeqaan credit debit ta'uu qaba 40 kaashiin meeqaan credit ta'uu qaba 40 credit ta'uu qaba jechuudha joornaal entiriin inni taanu maalidha cash distribution to each partner kan jedhudha kaashii distribute goonaaf jechuudha sadan isaaniif jechuudha dhumarratti capital balance isaanii meeqa arganneerra kunoo asiitii jechuudha kan A 448 B 84 fi C 58 jenneerra isaa booddee isaan deebiit ta'u liquidate ta'uu isaa agarsiisuuf jechuudha zeerootti galchuu fi deebiit goona dura krediitii kan ture jechuudha kaapitaalli isaanii kun kan sadan isaanii deebiitii ta'a kaashiin immoo kaashii fudhatanii galu waan ta'eef gara mana isaaniitti kaashii meeqaan krediit taati jechuudha 290
kireediitii taati jechuudha. Tootaalii kanneen sadanii jechuudha 290 jechuun. Inni kan biraan loosiin yeroo jiraatudha. Inni kan biraan loosiitu jira. Kan duraa akkuma jirutti ta'eeti kun egzaampilii maduraa darbedha. Garuu garaagarummaan jiru ammaasitti dura kaashii illustrationii kana keessatti jechuudha. Nan kaasha seetii meeqa kan worzi godhu 270 jenneera. Isuma amma garuu dura 310,000 kan gurgurame amma as keessatti meeqatti gurgurama? 200,020 gurguramaa jechuudha. Kana jechuun garaagarummaa 270,070 fi 200,020 gidduu jiru laala. Meeqa? 50 jechuudha. Loosiidhas immoo maaliif 200,070 worzi godha jettanii eegdu meeqatti gurgurtanii garuu 200,020 gurgurtanii jechuudha. Yeroo kana loosiinis profit or loss sharing ratio isaanii irratti hundoofneet 50 kana sadan isaaniif rabsinaa jechuudha. Garaagarummaa 50tu jira waan ta'eef bifa loosiitiin. Amma garuu inni jalqabaa kaashiin 20 bifa kanaan jalqaba bifa kanaan kaawwattu. Asset equals to liability kan agarsiisuu fi bifa kanaan kaawwattu. Inni jalqabaa nan kaasha asseetiitu kaashitti jijjiirama. Yeroo jijjiiramu nan kaasha asseetiin 200,070 kan ture gurgurameera waan ta'eef ni hir'ataa jechuudha. Zeerootti gala bifa kanaan jechuudha. Amma asirraa argaa jirtuun itti fakkaata. Isaa booddee kaashiin immoo ni dabala 200,020 200,020 gurgurame waan ta'eef jechuudha. Isaa booddee maal gootu loosii sheer gootuu fi jechuudha. Sadan isaaniif maal irratti hundooftaniit profit all or loss sharing ratio isaanii irratti hundooftaniiti jechuudha. Sadan isaaniif cuftuu keessa galuun ishee hir'achuu ishee yookiin loosii ta'uu ishee mul'isti. Kanaaf F gaafa sheer goonu 50 garaagarummaan kana gidduu jiru loosii kana gaafa sheer goonuu fi 10,000 taati. A kan qaqqabdu B meeqa persentiin 60 50 30 jechuudha. C'n persentii 20 50 jechuun 10,000 jechuudha. Loosiin kun bifa kanaan sadan isaaniif rabsamti jechuudha. Amma kaapitaalli isaanii hir'atee jechuudha. Kanaafi Steppiin itti aanu maalidha jennee maal gochuudha? Liabilitii nurra jiru kaffaluu. Isas maaliin kaffallaa? Kaashiidhaan kaffallaa jenne. Kanaaf kaashiin meeqa ture? Kaashiin meeqa ture? 240. Kana jechuun 20 fi 220 jechuudha. 240 jechuudha. Isaa booddee liabilitii gaafa keessaa baasnu 40 gaafa keessaa baasnu meeqatti gala? Liabilitiin zeerootti gala. Kaashiin keenya immoo meeqaan hir'ata jechuudha. Liabilitii kaffalle waan ta'eef 40 hir'ata jechuudha. Zen maalidha? Kaapitaalli isaanii dura kan turerraa jechuudha. Meeqaan hir'achaa deema amma? Meeqaan hir'achaa deema? 140 kan ture meeqatti gala? 10,000 yeroo hir'atu 130 hir'achaa deema jechuudha. 60 kan ture gaafa kanaan hir'atu meeqatti gala? 30tti gala. Bifa kanaan hir'achaa deema. Isaa booddee amma maalidha? Kaapitaal baalaansiin isaanii amma poozitiifadha. Negatiifatti hin galle. Loosii yoo jiraate iyyuu ammallee kaapitaaliin isaanii maalidha? Poozitiifadha. Kaashiin meeqatti galteetti jechuudha? 200tti. Kaapitaalli isaanii meeqadha? Kan A 130tti gale. Kan B meeqatti gale? 30tti galee kan C 40tti galee jechuudha. Joornaal intirii yeroo qopheessinu kaashii meeqaan deebiit goona nan kaasha seetiin 200,020tti gurgurame waan ta'eef isaan deebiit goona. Loss realization immoo loosiidha waan ta'eef deebiitii taati 50 jechuudha. Nan kaasha seetii keenya maal goona? 200,070 kireediit goona jechuudha. Isaa booddee inni itti aanu joornaal intiriin division of loss realization dha jechuudha. Loosii jechuudha. Amma loss realization jechuun kaapitaalli isaanii hir'ataa jechuudha. Loosii waan jiruuf yeroo raabsine sana kan A meeqa jenne 10,000 kan B 30 jenne kan C 10,000 jenne jechuudha. Yeroo kana hunda isaaniif raabsinu bifa kanaanii loss and gain realization jenneetummoo 50,000 maal goona? Credit goona jechuudha. Kaapitaalli isaanii kanaan hir'ate jechuu agarsiisuuf. Isaa booddee joornaal intiriin nu barbaachisu kan payment of liability jechuudha. Isas payment of liability gaafa jennu
maal goona not payable jennee 40,000 maal goona debit goona kaashii meeqaan 40,000 credit goona jechuudha. Payment of liability journal entry isaa hojjechuuf isaa booddee zeerootti galuuf jechuudha. Dhumarratti zeerootti galuuf kaapitaalli sun jechuudha liquidate ta'aa jira waan ta'eef maal goona kaapitaala isaanii krediitii kan ture deebiitii goona jechuudha. Deebiitii goona. Dhumarratti kaapitaalli A meeqa jenne 1,130 jenne, B'n meeqa jenne 1,30 qofaa jenne, C'n meeqa jenne 40,000 jenne deebiitii ta'a. Kaashii waliigala meeqadha ida'ama kanneen sadanii 200,000 jechuudha. Kaashii fudhataniiti galuu waan ta'eef walirraa adda ba'u waan ta'eef kaashii 200,000 sadan isaaniif qoodama jechuudha. Eeni hammamidha 130 fudhatee galaa, B'n 30, C'n 40 fudhatanii galaa jechuudha kaashiidhaan. Kaapitaalli sun zeerootti galaa jechuudha. Liquideetii ta'uusaa agarsiisuu fi inni kun immoo maalidha? Inni as keessatti immoo maal nutti agarsiisa? Yeroo capital deficiency hin jiru jechuudha. Capital deficiency loosiitu jira. Isaa booddee maalidha? Capital deficiency dha. Capital deficiency gaafa jennu kaapitaalli paartinerii tokko yookiin nama tokko yeroo neegetiifa ta'u jechuudha. Neegetiifa ta'ee dabalataan immoo maalidha? Paartineriin maal ta'e debit balaansii yookiin immoo kaapitaalli isaa neegetiifa ta'e sana jechuudha. Yeroo kaashiidhaan kaffaluu danda'u ofii cover gochuu danda'a yoo ta'e jechuudha. Negative capital balaansii sana negative capital balance jechuun kileemii nama biraatu irra jira jechuudha. Jedhee isinitti dubbadheera. Garuu cover gochuu danda'a yoo ta'e paartineriin sun akkamitti galmeessinaadha. Amma kaashiin akkuma duraa nuuf kennameera. Profit or loss sharing ratio isaanii illee isuma duraati. Amma maalidha? Kaashiin 20,000dha. Nan kaashiin 240, liability 40 turre jira jenneerra. Capital balance isaanii akkasirraa argaa jirtan dhibbaaf 40, B'n 60 fi C'n 50dha. Isaa booddee maalidha? 270 worzi kan godhu nan kaasha seetii meeqa qofaatti gurgurame amma 160 qofaatti gurgurame. Ilaala. 160 qofaatti gurgurame. Garaagarummaa hammamiitu jira jechuudha. 270 fi 160 gidduu gara 110 waan akkasii mitiira. Gaafa garaagarummaa isaanii baastanii isaa booddee baay'ee gadi bu'eeti gurgurame jechuudha kun. Amma gaa yeroo liquidationii isaanii hojjennu bifa kanaan jalqaba bifa kanaan barreeffanna. Equationii kana satisfy gochuuf jechuudha. Isaa booddee maalidha? Nan kaasha seetiin sana gurguramuu isaa beeksisuuf nan kaasha seetiin gurguramee kaashiitti deebi'eera zeerootti galaa jechuudha. Isaa booddee kaashiin 160 dabaltii jechuudha. 160tti gurgurame waan ta'eef nan kaasha seetiin sun. Isaa booddee amma loosii hammamtu jira? Garaagarummaan 270 fi 160 gidduu 110 jechuudha. Isheen loosiin sun profit or loss sharing ratio asitti 20% 60% fi 20% wal duraa duubaan isa jedhu kanaan share goona yookiin allocate goona jechuudha sadan isaaniif. Kanaaf yeroo allocate goonu loosii hammamiitu qaqqaba? 200 fi 22 jechuudha dhiifama. B'n 66, C'n meeqa 22 jechuudha. Loosiin kun kaapitaala isaanii irraa hir'atti jechuudha. Osoo ga'inii ta'e kaapitaala isaanii irratti da'amti ture. Amma ni hir'atti. Isaa booddee amma kaapitaala isaanii kanarraa gaafa hir'attu kaapitaalli B meeqa 60dha. Loosiin garuu 66dha. Amma loosiin 66 waan ta'eef meeqaan debiitii keessa gale yookaan negatiifa meeqatu irra jira jechuudha. Kaapitaalli isaa negatiifa 60tti galee jechuudha. Kan B kun jechuun kileemii nama biraatu irra jira jechuudha. B irraa sirraa akka argaa jirtanitti. Kan warra kaanii garuu poozitiivadha ammayyuu yoo ilaalaa jirtu ta'ee jechuudha. Kan A 118, kan B garuu 6 negatiifa keessa jira. Kan C 28 poozitiivadha. Isaa booddee steppiin itti aanu payment of liability dha. Liability gaafa kaffalanii kaashiidhaan kaffalu liabilitiin zeerootti gala. Kaashiin 40,000 hir'ata. Isaa booddee maalidha? Capital balansiin isaanii kanadha. Maal jenneerra informationii sana keessatti immoo kaashii sana ittiin cover godhu qabaa jenneerra. B'n paartineriin
negatiiva keessa gale kaapitaaliinsaa kiisii isaa keessaa baasee kan ittiin kavar godhu 6,000 sana qabaa jenneerra. Yeroo kana qabaatu maal taati 6,000 kuni dhufee kaashii kaffala waan ta'eef kaashiin 6,000tiin dabaltii jechuudha. 6,000 isheen kirediitii keessa negatiiva keessa jirtu immoo irraa hir'attee fi zeerootti galaaf jechuudha. Kaapitaal baalaansiin kan A jechuudha. Maaliif kan B jechuudha? Kavar gochuu danda'a waan ta'eef. Kavar gochuu danda'a jedhee nuu kenneera waan ta'eef as keessatti zeerootti galaa. Kaashii kiisii isaa keessaa baheeti kileemii isarra jiru sana kaffale waan ta'eef kaashiin 6,000 dabaltii kaapitaalli isaa inni negatiiva keessa ture amma zeerootti deebi'aa jechuudha. Isaa booddee distribuut ta'a jechuudha. Zeeroo zeerootti gala kan warra kaaniisi. Amma een meeqa fudhatee gala jechuudha. Mana isaatti 1,118 jechuudha. Biini 28 fudhatee gala zeerootti gala. Kaashiidhaan kirediit taati jechuudha. Ida'amni ishee kuni 1,146 jechuudha. Kaapitaalli isaanii kun immoo deebiitii ta'aa jechuudha. Yoo joornaal intirii isaa qopheessine dura isinitti agarsiiseera. Loosiin bifa kanaan allookeet gooneefiirra. Amma immoo seenaariyoo tokko isinii dabalee yookiis immoo keesii biraa isinii dabaleen dhaaba. Amma osoo kavar gochuu hin danda'u ta'ee yoo biin kaapitaal difishensii yookiis immoo 6,000tiin negatiiva keessa galeeraa jenneerra baalaansiinsaa yookiin deebiitiidha jechuudha. 6,000tiin jechuudha. Isaa booddee insolventiidha biin sun. Biin inni deebiit baalaansii kaapitaal baalaansii isaarraa qabu sun negatiiva jechuudha. Insolventiidha yookiis immoo kaffaluu hin danda'u. Kiisii isaa keessaa baasee waan kaffaluu hin qabu yoo ta'e maal goona yeroo kana kan jedhudha keesiin. Inni duraa akkuma jirutti ta'eeti la. Exaampliin kun kan duraa akkuma jirutti ta'eeti garuu maalidha? Kaffaluu hin danda'u amma. Dura kaashii kiisii isaa keessaa baasee 6,000 sana ofirraa kaffale. Amma garuu kaffaluu yoo hin dandeenye maal godha kan jedhu qofaa ilaalla. Hundisaa akkuma jirutti ta'eeti maal godha jechuudha? Biin kuni bifa profit or loss sharing ratio isaatiin deebiit baalaansiin B irra jirtu suni kan C fi kan A'tti allookeet ta'a jechuudha. Loosiin 6,000 jirtu deebiit baalaansiin kan B irra jirtu kuni kan A fi kan C irraa cituu qabaa jechuudha. Maal irratti hundaa'e? Bifa profit or loss sharing ratio isaanii irratti hundaa'e kan B fi kan C fi kan A irraa cituu qabaa jechuudha. Dura ofii kaffale waan ta'eef amma garuu ofii kaffaluu hin danda'u. Kaffaluu waan hin dandeenyeef maalidha? Capital balansiin kan A fi kan C bifa profit or loss sharing ratio isaaniitiinidha irraa cituu qaba. Profit or loss sharing ratio isaanii garuu kan A's kan C's wal qixaa percentii 20 jechuudha. Kana jechuun 6,000 capital deficiency sana kan A irraa percentii 50 gaafarraa kun wal qixa waan ta'eef 3,000 ta'a. Kan C percentii 50 gaafarraa kun 3,000 ta'a. Kanaaf kaapitaalli A fi C jechuudha 3,000 hir'ataa jechuudha. Isaa booddee kan B isheen 6,000 irra jirtu suni kileemiin irra jirtu suni zeerootti galtii jechuudha amma. Maaliif A fi C tu kaapitaala isaanii irraa hir'ise insolventii waan ta'eef B'ni kaapitaala isaanii irraa hir'isaniiti kaffalu waan ta'eef bifa kanaan jechuudha. Yoo cover gochuu danda'a yoo ta'e kaashii contribute godheeti maal godha jenne kileemii irra jiru sana debit baalaansii sana zeerootti galchaa jechuudha negatiiva keessa isa jiru. Yoo kaffaluu hin dandeenye yoo garuu paartineroota kabiraatu kaapitaala isaanii irraa kaffalaa jechuudha. Kanaaf 3,000 irraa hir'ata. 1,118 kan ture dura amma meeqatti gala? 1,115. Inni 28 kan ture kan C immoo meeqatti gala jechuudha? 25 jechuudha. Kanaaf amma A'n meeqa qofaa fudhatee gala jechuudha? 1,115. B'noo meeqa fudhatee gala jechuudha? C'noo kan B zeeroodha waan fudhatee galuu hin qabu. Kileemii isaayyuu AFC turraa kaffalee. C'n garuu meeqa fudhatee gala? 25 fudhatee gala jechuudha. Kileemii kan B kaffaleeti jechuudha. 3,000 kaffalaniitu kan B irra jiru. Silaa osoo B'n ofii kaffaluu danda'a ta'e 1,118 fudhatee gala ture jechaadha. Akkasuma C'n meeqa fudhatee gala ture?
28,000 isaa fudhatee gala ture jechuudha. Garuu as keessatti insolventii waan ta'eef isaan tukavar gochuun responsibility qaba jechuudha. Kana fakkaata. Partnership kan jedhu asumarratti xumurree jirranatti fakkaata. Paartiin ittaanu chapter 5 accounting for corporation kan jedhu walitti deebina jechuudha. Horaa bulaa galatooma nagaan tura.